Barana meji bergali node, nano da bekun safiro ma bolkode, kairi wali kode, shari wali kode, kaume bani pate iblis ni gambade, kejim ni dugo me akinta egade, bareni fokis ambarede, mohamed na fa na be shaitan ni barode, bishanto de mota bijada mota, so batu minya he duga na magode, yara bereke nyamalu manukode. माल तो डो पाबोड या चिरतु राजा माय ते न मेरे कैसे अल्लाह या रहमान अजब जिरो दुनिया वो मा जाइबा उन्हें नो पे फिगा उन्हें नो दाबा गाड़ी ना की दाबा तो कल बेड़ा लाले वो बना मादिबा आतिबना सुकार वाला मा बिता ते गुरगुरा दा गपा नामा तुझाना तायो कानिया सापा asam nestora में ते का पचुका बा Warabido we unda jacho kwa ba kono to majira ya dera ka baba abag piganati jiru bali pa chunchungur se wale ba inona mandi so pesa na makuko ahi adu biya ke ka amayom no pama itinu milkesi ya Allah ya Rahman takbir ya da samu ke tangara ka fada maka ko wanana na pira sallallahu Sena ariitiidhaan seenaa namoonni seentan share godha akkuma seentanii waan haaraatu jira waan haaraa sana dafee isinii dhaamee bahuun barbaada seenaa dafaati namoonni seentan immoo share godha namoota baay'een barbaada waan ta'eef share naaf godha hanga gabaabsaa hin dheeressu obsaa Ahmadiin anaa dhufu share godhaatis share godhaa hundumti keessan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keessanii fi waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinin jecha hundumti keessanuu anaa dhufu baga nagaannaa dhuftanii sinin jechuun barbaada. Kan ooltan baga nagaan ooltanii kan immoo reefu riibaa kaatan baga akkam bultan baga nagaan riibaa kaatan sinin jechuun barbaada. Nu biraallee amma saatiin magriibni ga'aa jira 12 wayi jechaadha. Kanafu sena please na senati akkuma seentanii share na godha tikko rifadheen jira waan rifadhe baay'ee dhugaa neen jira baay'ee rifadheen jira isa rifadhe siditti himachuun dhufe waan ta'eef please share godha dhiifama guddaa wannan sinirraa himuu dhufe tokko waa'ee obboleessa keenya tokkooti alhamdulillah jalqabarratti daa'imni hin duune hunduma keessaniif kanarraan sinii jalqaba alhamdulillah rabbil alamin mucaan hin duune Madra case kamatanfame ragawalin amsison akamitekanu kakabe ragasa walin debise matansuni dandama echada namana ergewalin surasa barifama sa isata karukutame konkolata kamiti nakarukutame matansun indandama echada na of kolcha namatu bilbile na of kolcha ega marsinin jechun barbade damsatu nukakabe karake sati wontoni gara innufa akkuma inni duraan qoba qabdanii namni yoo miidhame namni yoo waarakkate namni yoo bade fakkeenyaaf amma daa'ima bade maxxansaa turreerraa namni kan argines jira
nama waa informationii nu qaqqabe tokko tokko inuma maxxansaa turre maaliif yoo jettan tarii nama amanamarraa odeeffannoo kanan fudhu bakka garaagaraattis bilbileeti qulqulleeffadheeti kan waan tokko maxxansu jechaadha yeroo baay'ee. Kana duras yoo hin beektu namoonni na daawwachaa jirtan quba qabdu jechaadha. Odeeffannoo sobaa wal qabate takka maxxansee hin beeku. Kanaafuu please dhiifama guddaa sin gaafachuun barbaada. Anis waan kana kan hin maxxanse odeeffannoo naa ergametu jira. Odeeffannoo sana deebisisnii maxxansuu nan danda'a ammayyuu akkaataa kamiin akkanaa ergame. Daa'ima sana nan beekaan qaamaanii baay'een jaalladhaanii Ustaaz Raayyaallee baay'ee jaallatuuni gurbaa sana qaamaan hin beekaa. Wallahi lazim baay'ee rifadhe sa'aatii laaqanaati kan na qaqqabe. Ana durallee namoonni 6-7 maxxansanii jiru maxxansa sana jechaadha. Eeruun sunis gama poolisiitiin akka kennamedha kan beekamu isaaniifis jechaadha. Namootuma anattis Ustaaz Raayyaattis dhiyaatanidha kan maxxansa sana maxxansan jechaadha. Kanarraa wal qabatee daa'imti sun baay'ee rifadhe dhugaa yaadaan ture viidiyoon duraan daandiirra deemaa waa'ee nashidaa Ustaaz Raayyaa sana keessaa wantoonni jechaa ture baay'ee yaadadhee baay'ee garaan na nyaate dhugaa jechuudha. Alhamdulillah wama hundaafuu rifannee jirra hunduu keeriidhaa fi akkasitti fudhachuudha kan nuti qabnu. Daa'imni namni du'e isa du'eef rabbi rahmataa godhu. Daa'ima kunis kan du'e qariyaa wayiiti. Qariyaa jechuun nama quraana qara'uuf biyya eessa godina Jimmaa aanaa Guumay naannoo dhedheessaarraa dhufe isadha kan rukutame. Odeeffannoo booda kanarra seeraan gaafadhe qulqulleeffadhe sirriitti sanillee maxxansuu kootiin duratti jechaadha irra deddeebi'ee namoota baay'eef poolisoota baay'eef bilbilaati kanan ture jechaadha haa ta'u malee daa'imni suma akka ta'e odeeffannoon na qaqqabe egaa odeeffannoon ni jiraata odeeffannoon dogoggoraa si qaqqabuu danda'a garuu daa'ima sanas argachuudhaaf baay'ee bakkoota garaagaraatiin namoota baay'ee quunnamaan ture jechaadha. Quunnamees argadheera haasofsiiseera namoota baay'ee poolisii baay'ee aanaa geeraattis bilbilee quunnameera asiis namoonni baay'een bilbilanii hanga daa'ima sana qaamaan bilbilaan argachuutti ga'een jira alhamdulillah. Daa'ima sana argadheen jira alhamdulillah baay'ee natti tole argachuu kootiini baay'ee qalbii cabsuu kootiinis baay'ee gaddeen jira. Mucaani jalqaba irratti baga mucaan lubbuudhaan nu jiraate garuu isin dhiifama naa gochuu keessan barbaada. Yoon sin mufachiise dhiifama naa godha tarii sin mufachiiseera nan beeka. Kanaafuu please dhiifama sin gaafachuu barbaada ani. Anis barbaadee miti du'a namaatti namni gaddu tokkollee hin jiru. Waan tokkommoo waadaa isinii galuun barbaada. Wallahi laazim gurbaa kana qaamaanis haa ta'u mucaadhaaf haala mijeessee fi tiraanspoortiidhaan akka inni dhufu godheetan geeraarraa siniif hin dhiyeessa. Yoo xiqqaate guyyaa 2-3 gidduutti jechaadha. Waadaa koo kana nan eegaa inshaallah yoo rabbi jedhe guyyaa 2-3 gidduutti gurbaan akka dhufu gochuun nan danda'a jechaadha. Kanaafuu nan fidaanii kana waadaan sinii galaa. Kanaafuu sin immoo akka dhiifama naa gootaniin sin gaafadha jechaadha. Maaliif jechuun ani odeeffannootu na qaqqabee odeeffannoo sana isinii maxxansuu nan danda'a jedheen jira. Namni immoo du'a namaatti gammadee maxxansus tokko illee hin jiru. An dhibees ta'ee du'as ta'ee nama meeshaa rukutamee du'es illee maxxansuu illee hin jaalladhu. Naaf hin ta'u waan ta'eef gurbaa kana immoo addatti waan baay'ee jaalladhuu fi odeeffannoon kun uummata qaqqabuu waan qabuudhaaf jechaadha. Mana qofa osoo hin taane Ustaaz Raayyaan illee egaa baay'ee gaddanii kan turanii namoonni baay'eenis poost godhanii gaddaniitu kan ture. Gaddi keessanis egaa jaalala daa'ima sanaaf qabdan irraa kan ka'edha. Egaa mucaa kana rabbi umurii isaa nuuf haa dheeressu. Rabbi umurii isaa nuuf haa dheeressu wallaahi. An itti bilbileetani kanan qaamaan bilbilaan haasofsiise jechaadha. Gurra kootiin jechaadha bilbilaan haasofsiisee nun ture. Darbaan dabarse jechaadha. Bilbila ja'amoo torbaffaa irratti gurbaa kana argachuu danda'e. Tuu bilbila naa kennanii, tuu bilbila naa kennanii, tuu bilbila naa kennanii jechaadha. Egaa seenaa mucaa kanaas gabaabsee itti himuun barbaada. Mucaan kun kan inni dhalate godina Jimmaa aanaa Geeraati, magaalaa Geeraati kan inni jiraatu jechaadha. Mucaan kun magaalaa Jimmaa keessa yeroo naanna'utti feestaalii gurraacha jechaadha.
suuqii irraa fuudhee magaalaa keessa naannee birrii tokko tokkotti taraa jimaa taraa suuqii bakkoota manni mukaa garaagaraa gurguramu irra naanneeti kan inni gurguru jechaadha. Gurbaa kanaaf illee deeggarsa hin goone inshallah. Nam fidaanii gurbaa kanaaf waan isatti dhaga'ame jecha sanaan wal qabatee illee hin gaafannaan jechaadha. Kanaafuu isin immoo akka dhiifama naa gootanii isin gaafachuu barbaada. Namni dogoggorre hin jiru. Odeeffannoon immoo nama dogoggorsuu danda'a. Namoonni immoo odeeffannoo sana naa kennanis beekaa nama burjaajessuuf yaadanii osoo hin taane namni du'e sun daa'imni du'e sun gurbaa kanaan baay'ee sirrii waan wal fakkaatuuf malee beekaas nama burjaajessuuf miti. Odeeffannoo namoota naa kennanudha kana duras jechaadha. Odeeffannoo duraan naa kennanii wal qabateeti kananis maxxansuu danda'e malee maxxansuun ture. Wallaahi irra deddeebi'ee namoota baay'ee gaafachuuf yaaleeras gaafadheeras jechaadha. Irra deddeebiin namoota baay'ee gaafachuu yaaleera gaafadheeras. Ergasii immoo baay'ee gaddi an narri fadhee dhugaa namni badii balleessee dhokatee achiin chat ofii godhee badu nama dhiifama dogoggora isaatti namanne akka ta'e waan beekuuf ijuma jabaadhee ija kiyya ashaboodhaan dhiqadhee dhufee dhiifama sin gaafadhee. Kanaafuu akka dhiifama naa gootan hin barbaade. Mee dhiifama naa gootaniittu afootu lillaanaaf jedha please. Namni kamii namni tokkollee akkanatti rifatu hin barbaadu. Jaalladhee akkan hin goone isiniif himeera odeeffannootu na qaqqabe. Mee dhiifama sii gooneerra naa jedha. Afootu sii jenneerra naan jedha please. Afootu yeroo isin naan jettanu ani immoo daa'ima sana fidee isin quunnamsiisuun barbaada waan ta'eef. Wallaahi guyyaa 2-3 gidduutti haala mijeessee yookiin ofii koof hin deema yookiin gurbaan dhaqee fide yookiin gurbaan waama yookiin ofii koof hin deema. Mee afootu naa jettaniittu afootu sii jenneerra naan jedhaa. Please afootu sii jenneerra naan jedhaa. Akka xiqqoo keessi koo boqatuuf namoonni baay'eenis naa bilbilaa jiru biyya keessaas biyya alaatti biyyoota garaagaraa naa bilbilanii abdiyoonni kun akkam naan jechaa jiru waan ta'eef baay'ee rifadheen jira please. Ishi galatooma ishi naa gochuu keessaniif ulfaadha. Rabbi isinirraa jaallatu galatooma hundi keessanii dhiifama naa gochuu keessaniif ulfaadha. Ulfaadha galatooma baay'een sin jaalladha baay'een sin kabajaa. Daa'ima kana immoo guyyaa 2-3 gidduutti jechaadha akkan qaamaan sinii fiduun waadaa sinii gala jechaadha. Dhiifama. Kanaafuu daa'ima kana guyyaa 2-3 gidduutti jechaadha sinii fideen sin qunnamsiiseen laayiviidhuma akkanatti fideen dabarseedheen abdii guutuun qaba. Kanaafuu sin dogoggorsee sin naasisuu kootiif afootu akkanaa jettaniin waamicha sinii dabarsaa ammasii hiriyoota keessaniifis naa dabarsaa afootu jedheera. Barreeffamas irra deebi'ee maxxanseetan jira. Hinduun namatu wal nutti fakkaatee information nu qaqqabeetu dogoggoraa akka ta'e maxxanseen jira. Kanaafuu dogoggora kana akkan ittiin deebines akeekkachiisuun barbaada ofii koo jechaadha. Walitti maakaraa keessaatiinis daa'imti sun akka homaa hin taane walii daddabarsaa. Please sorry dhugaa keessa kootiin dhiifama sin gaafachaa jira wallaahi. Maaliif namoonni baay'een akka rifattan waan argeef anis keessi koo waan baay'ee rifadheef dhiifama sin gaafadhee akka dhiifama naa gootanis argeen jira. Namni du'a namaattis gammadee maxxansus hin jiru. Ulfaadhaa galatooma dhugaa hundi keessaniyyuu baay'een sin kabajaa. Ani kan laayivii kana seenee dubbachuuf danda'eefis dhiifamuma gaafachuudhumaaf malee dhiifamuma gaafadhees oduu gammachiisaa kana sin beeksisuudhumaaf malee namoonni baay'eenis maxxansaniiru kan na arrabsanis jiru kan waan hin jechoota hin taane fayyadamanii na arrabsanis jiru rakkoon qabu isaanis aariirraan kan ka'e ta'uu ni danda'a. Toltullaa namni siin jedhu jira. Boottee kunoo akkas godhee namni siin jedhu ni danda'a. Argeeras nam poostiin baay'een dhufeera. Karaa keessaatiinis miseejiin baay'een naa dhufeera. Namni akkana godhutti immoo ani naaru. Maaliif balleesseera ka. Anas kan nama dogoggorsiisa nama biraati. Sana dogoggorsiisa dabalee arrabsuus itti ka'us mirga hin qabu hin danda'an. Jaallatee mitiinis waanuma sirrii godhe waan ta'eef. Maaliif nama isaa walitti fakkaatu natti erge waan daa'ima wal fakkaatu erge waan ta'eef isattis aaruun barbaachisu isa arrabsittis aaruu hin barbaachisu hundumaaf hundi keenya iyyuu
waliif dhiifama goona rakkoon qabu inni arrabaan ni maali mucaan baguma lubbuun nu jiraate mucaan baguma lubbuun jiraate ani taaseera bilbilaan kanaafu imimmaan keessan akka xuuriinatti hin taane irra deebi'ee afootuun sin gaafadhaa afootu naa jedha rabbiif jecha nama baay'ee immoo ganaan sichi bilbilee immoo dhiifama gaafadhaanis namoonnis na dogoggorsanis deebisanii dhiifama na gaafataniiru anis sana boodan poostii sana kaasee gurbaa immoo yeroo gabaabaa keessatti isiniif hin dhiyeessaa guyyaa 2-3 gidduutti akka qaamaan gurbaa kana argannu inshallah abdii guutuudha kan inni sirraa qabu daa'imman du'e sunis qariyaadha jechaadha isaafillee raamataa kadhannuuf qariyaadha kan du'e baay'ee nama gaddisiisa jechaadha lubbuun kamiitu lubbuu kamii gadi miti jechaadha isaafillee du'aa yaa goonuu fi isa osoo beeknee naan agarree naan maxxansinee du'aa kadhannee fi baay'ee barbaachisaadha. Kanaafuu ulfaadhaa baay'een sin jaalladha baay'een sin kabajaa dhiifama naa gochuu keessaniif kabaja guddaan sinii qaba daa'ima kana akka inni dhiyeessu yoo barbaaddan karaa keessaa naa barreessuu dandeessu daa'ima kana siniif hin dhiyeesseen laayivii irratti fidee viidiyoo waraabee siniif hin qaqqabsiisa jechaadha kanaafuu akka daa'ima kana fidee siniin wal qunnamsiisu yoo barbaaddan karaa keessaatiin naa barreessuu dandeessu nan fida gurbaa inshaallah wallaahi nan fida kanaafuu ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa kabaja guddaan siniif qaba sinin jaalladha afootilillah naa jedha ana footu siniif jedheen jira assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh na hordofu keessaniif galatooma dhiifama naa gochuu keessaniifis galatooma ani Abdii Geetaachoo Abbabeeti magaalaa Jimmaarraa dogoggora koof dhiifama gaafachuuf hin dhufe hiriyoota koo keessaniis naa dabarsaa viidiyoo koo kan naa ergaa fi dhiifama gaafadheen jira kanaafu ulfaadhaa dhiifama naa gochuu keessaniif na hubachuu keessaniif lubbuun du'eefis Rabbi rahmataa godhuu fi isa jiru umurii nuuf haa dheeressu ulfaadhaa galatooma nagayaatti. Bara namni jibbee arga waliin hoodee naannoo dhaabbee kun saafiroo maabol qoodee kayrii walii qoodee sharrii walii qoodee qawmee baay'ifatee ibliisni gammadee kijibni dhugoomee akkiin taa'ee gaddee bareeni fokkisaan bareedee mu'min nafaan nabee sheeyitaanni baroodee. Bishaan tolee motaa bidda dhaamotaa sobaatu minyaa heedhugaa nama goode yaa Rabbi reekeenya maaluma nu goode maaltu dhufa boode yaa jirtuudha jamaa ittiin nu milkeessi yalla yarama ajabjiru duniyaa wama ajaa'ibaa hundinuu fiffiigaa hundinuu daabaa gariin akidabaa kan akidadabaa yoo qalbiidhaan lallee wama nama dhibaa asibna sukkaara. Wala mabita gurgurata gaba nama jannata yokani asapa asam nestona meteta pachuka ba warabi dowe unda jachuka ba kono to majira ya dera gaba ba bag piganati jiru balli pachu chungurse wale ba inona mandisu pesa na makuko ahi adubi akeka amayom no pama itinu milkesi ya Allah ya Rahman takbir Ya ada, sama kita tanggar pada maka korban anak berarus salawat.